harka fuunee jirra jaalatamtootaa fi kabajamtootaan ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi jaalalli tokkummaan argachuun gammachuun siniif haa baay'atu jecha gaa hundi keessan warroonni shanan gadaa tuubiidhaaf haaraa taatan share subscribe gochuun dagatina warroonni maatii shanan gadaa taatan immoo laayikii gochuudhaan hunda keessa yoo viidiyoon kun sinitti tole immoo sheerii gootanii namoonni hedduun akka dhagaan gochuu ni dandeessu. Gaa shanan gadaa tuubiin egaa kan keessanii kan keenya YouTube kana waliin guddisnee ittiin tokkummaa Oromoo bakka guddaan akka geenyu abdii guddaan qaba. Egaa hundi keessan warroonni haala yeroo ammaa kana irratti adeemsifamaa jiru yeroo ammaa kana addunyaa gubbaatti jechuudha. Haala hiriira yeroo ammaatiin guyyaa har'aatii eegalee hiriirri addaa Oromiyaa keessatti dho'ee jira. Egaa akkuma beekamu guyyaa sadiin dura akkuma beekamu mootummaa garboonfataadhaan haala bakkee adda addaatti hiriirri ba'amee jira. Hundi keenya abdii guutachuun nurra jiraatu. Egaa hiriirri bakka hundatti ba'ee jira. Warroonni mootummaa kana deeggaranis warroonni mootummaa kana deeggaras hin jiru. Kanaaf namni firee lama giddiidhaan dirqiidhaan warroonni yeroo sana warroonni viidiyoos argaa jirtan bakka hundaatti dirqiidhaan ba'anii ilmaan Oromoo akkuma beekamu dirqiidhaan hojjetanii ilmaan Oromoo makiinaarraallee akkuma argaa turtan calanqootti akka ta'ee ture. Maaliif humnaan ol makiinaatti dirqiidhaan fedhanii barattoota Oromoo fixan. Kanaaf hundi keenya abdii kutachuun nurra jiraatu. Akkuma calanqootti ta'ee dirqiidhaan bakkuma hundaatti ta'ee kun jira jechaadha. Calanqootti ilmaan Oromoo namni 52 dhumuu jechuun mootummaan kun iddasii wanta dubbates hin jiru. Garuu ijoolleen Oromoo kanaan duras duun irraa namni ammas immoo du'aa jirti. Kanaaf hundi keenya kanaa yoo ta'u abdii kutachuun nurra jiraatu. Wanti tokko yoo ta'u abdii kutachuu kan Oromoon miliyoonni 60 jira. Miliyoona 60 keessaa namni mootummaa kana deeggaru miliyoona 60 miti. Miliyoona 10 taatu jechaadha. Miliyoonni 10 mootummaa kana yoo deeggarre nuti miliyoonni 50 jirra. Kanaaf hundi keenya tokkummaa naa cimna. Kanaaf ilmaan Oromoo bakka jirtanitti tokkummaa keessan cimsaa. Barattoonni Oromoo guyyaa har'aan ka'amee akkuma beekamu bakkee garaa garaatti egaa deeggarsi addaa kanaan dura mootummaa garboonfataatiin godhamee bakkoota garaa garaa irratti wantoonni garaa garaa ka'anii turan. Kanaaf guyyaa har'aa immoo akkuma beekamu hiriirri bakkoota garaa garaa barattoota Oromootiin buqqa'ee jira. Egaa hiriirri ka'amee jira. Wantoonni garaa garaa ka'anii jiru. Hundi keenya immoo bakka jirru tokkoomutu nurra jiraata. Tokkummaan yoo jiraanne nuti galma ga'uu hin dandeenyu. Akkuma kanaan dura mootummaa garboonfataa mootummaa wayyaanee maqaleetti galchine maal taane tokkoomneeti. Ilmaan Oromoo tokko ta'aniiti. Aarsaa kaffalamuu hin dhabne. Egaa ilmaan Oromoo dhumuu hin dhabne. Ammayyuu kana caala dhumaa jirra. Dhumaatiin keenya yoo mana teenyes dhumuun keenya nafu. Yoo hojjennes dhumuun keenya nafu. Kanaaf maal gochuutu nurra jiraata ree? Tokkoomuutu nurra jiraata. Har'a barattoota yookaan immoo hiriira ba'an jennee gammaduun nurra jiraatu. Egaa hiriirri ba'amaa jirus immoo haara nuti aarsaa nun kaffalchiiseen haara nuti yookaan immoo lubbuun keenya hin baaneen hiriira ba'uutu nurra jiraata. Yoo hiriira ba'an akkuma beekamu falmachuu dhaadannoo dhageessisuu akkuma beekamu guyyaa har'aa egaa dhaadannoon akkuma itti fufu ta'uu qaba jechaadha. Warroonni sooshaal miidiyaa irraa yookaan immoo biyyoota garaa garaa warroonni biyyoota firiidamii keessa jirtan hundi keessan tokkoomtanii istiraateejii baasuutu isinirra jiraata. Egaa hayyoonni keenya yookaan immoo hayyoonni jedhamnee warroonni kanaan dura akka Jawaar Mohammad istiraateejii baasee hundi keessan yookaan immoo namni istiraateejii kana baasuutu jiraachuu qaba. Kanaaf hundi keenya hayyoonni keenyas warroonni gaara jirtan tokkoomuu simbira jiraata. Akkuma ilmaan Oromoo tokkoomanii yeroo ammaa kana tokkummaa isaaniitti cichanii isaanis ka'anii jiru. Egaa namoonni kana immoo yookaan hiriira kanaaf barattoonni cichanii ka'an fuuldura yookaan immoo duubarra namoonni jiraachuun istiraatiijii namoonni qabsiistan jiraachuutu jira. Kanaaf tokkoomaa
akkuma beekamu yeroo ammaa kana namoonni baay'een tokkummaa jedhanii taasaa jiru. Garuu kan nuti Oromoon tokkoomuu dhiifnee walitti kaana, gandaan walitti kaana, wantoota garaagaraatiin amantaan walitti kaana. Isaan maaliin istiraateejii haaraadhaan kan nu baasanii nu dhufan. Bakka hunda dhiisuutu nurra jiraata. Nuti tokkoomuutu nurra jiraata. Dhaabbachuu, falmachuutu nurra jiraata. Ilmaan Oromoo yookaan immoo egaa kutaan 11 hundi bakka jirre kaanee yoo falmanne egaa akkuma beekamu hayyoota keenyallee lubbuu isaaniitti deebisuu dandeenya. Otoo kanaan jennu wal qooduudhaan isaanis abdii nurraa kutachuudhaan hayyoota keenya dhabaa jirra. Hayyoota keenya dhabne taanaan immoo Oromoo yoomumaa bilisummaan argattu. Kanaaf hundi keenya haa jabaannu. Egaa yeroo ammaa kana akka amma jiru kanatti taanaan injifachuu hin dandeenyu. Akkuma hayyoonni keenya yeroo ammaa kana guyyaa 9f nyaata osoo nyaatiin egaa falmachuu yookaan immoo Oromoof jecha isaan aarsaa kana kaffalaa jiru. Nutoo maal kaffalaa jirra? Kanaaf hundi keenya aarsaa kaffaluun nurra jiraata. Yeroo hundaa tokkoomuutu nurra jiraata. Kana yoo goone injifachuu ni dandeenya. Kun yoo hin jirre garuu homaa injifachuu hin dandeenyu. Kanaaf ilmaan Oromoo bakka jirtanitti tokkoomaa haa tokkoomnu. Warroonni biyya keessaa biyya alaa egaa hayyoonni jedhamtanii warroonni yeroo duraatiif haala tokko kaastanii achumaan baddanis ni jirtu. Egaa Oromoon kan amma yoona turres tokkoomuu dhamuudha. Egaa tokkummaa yoo qabaanne wanta barbaanne iyyuu injifachuu ni dandeenya. Egaa akka tokkoomnus immoo hayyoonni tokkummaadha yookaan immoo itti fufinsaan namni dhaabbatee tokkoomu. Akkuma kanaan dura Jawaar Mohaammed istiraateejii baasuudhaan qeerroo daandiirra oofuudhaan egaa isa wajjin qeerroo ni ruruudhaan kun godhamee jira. Amma namoonni maa dhabaman? Namoonni baratan dhabaman immoo hayyoonni dhabamaniitu immoo nuti wal qeequudhaan anatu caalaa dhiifne hundi keenya akkuma Oromoo kanaan dura otoo nuti ana caalaa dhiifne ana beekaa dhiifne walii dabarsuudhaan maaliif akka ta'utti ta'ee nuti maal gochuutu nurra jiraata? Walii kennuutu nurra jiraata. Maaliif egaa saba bal'aa kana laga ceesisuudhaaf maal gochuu har'a nuti wanti argannu sun afuutu nurra jiraata. Yoollee nu ta'uu baate namoota walii gallee tokkummaa keenya cibsuutu laga nu ceesisa. Kanaaf ilmaan Oromoo bakka jirtanitti haa tokkoomnu. Yoo tokkoomne hayyoota keenya lubbuu baraaruu dandeenya. Isaan abdii nurratti kutachuudhaaf maaliif kanaan dura nuyiif jechaan Oromoodhaaf jennee warroonni biyya alaa galan akkuma beekamu Hacaaluun ani Oromoof qaaliidha too jennu dhabnee jirra. Guyyaa tokko guyyaa torba yookaan immoo kana iyyinee dhiifnee jirra. Ammas immoo kana arganii Oromoon kan torba tokko iyyitee dhiifti jedhanii isaanis immoo haala kana baratanii jiru jechaadha.